Qabaanii dhorkaa Jootishan ol tureen booda amma Itoophiyaatti miidiyaa hawaasaa VPL fayyadamuun hayyamam miidiyaalee hawaasaa gurguddoo akka Feesbuukii, Instaagiraam, Telegiraam, TikTok fi YouTube Itoophiyaa keessatti erga hojii dhaabee bubbulee jira. Miidiyaalee hawaasaa kan irratti dhorkaan kan kaa'ameef ammoo muudamaan Kiristiyaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumame hordofee mormii dhalateen booda dhorkaan kaa'am kuniin akkamiin fayyadamtoota miidha. Kaa'uun isaa ammoo jijjiiran maalii fidaa irraatti Dansooyee Borborii fi Muhammed Abdallaa akkan jedhan. Ibban isaa tokko hin jira VPN yeroo maraa konneekti ta'ee sa'aatii 24 achi gubbaa tura. Yeroo kanatti ibban isa tokkoffaan rakkoo dhakaatti wal qabatee gartee baatiriitti wal qabatee aga VPN gubbaa jiru baatiriin yeroo ati fuulli gootu chaarjarii fuulli gootu persentii duraan ka tokko qoxxoree irraa hir'isu baay'inaan dafee dhakaan dhama jechuudha. Dhakaa moobaayilii ajjeesaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee VPN gubbaa kennee dalagaa biiroo yaana silkii halkan chaarjannee gubbaa bulfannee yeroo nu kaanee biiroo yaana qotteenuu dhakaan keenya kan duraan persentii dhibbaa guyyaa lammuu turu yookaan biyyaans guyyaa guutuu irdabree aga galgala isaati chaattiin turu hamma eegi VPN dhufu ammoo guyyaa guutuu hin turu jechuudha. Kalammataa immoo yeroo birris maallaqas baay'ee nyaata. Isaanis maallaqa irratti neetworkiinis kaammaan kanatti bareeda. Akka VPN irraa kaamma dalaguu jirutti bareeda kan qaraa akkasuma dhagaa fixaa deebisee maallaqaa fixaa hin dalagus yeroo baay'ee konneektii irra deebine konneektii lolchaa jiru. Amma sirriitti nu dalaguu jira kanatti rooyya garaagarummaa hedduu qaba. Amma sanam gonkuma VPN application keerra balleessee ilaala jettee gonkuma bakka nulumayyuu balleessaa akkinni naaf dalagu yaalee ture. Jogumni yaaleen boodatti FB irraa lakkisee VPN nagaatti jedhe ture. Tokko chaarjii illee daddafee fixa bilbilarraa baay'ee waan ta'eef isaa yoo bananii fayyadaman daataan illee hamma dura laakka'u caalaa laakkata fisaan. Yeroo sanitti kan VPN ala dalagu immoo qofa natti fakkaate achi booda kuuwwan hin hojjetu. WhatsApp hin hojjetu, FB illee hin hojjetu. Immoo qofa VPN ala kan hojjetu jecha. Faayidaan isaa akkuma duriitti deebi'ee aga inni kaafame immoo akkuma yeroo VPN fayyadamtuutti fayyadamtaa jechuudha. VPN kan hin arsu. Inni banamee yoo jedhamu akkuma isin jedhe san wanni isaa ol dabalaa hammi inni fudhatu jechuudha yoo fakkeenyaaf meegaabaayitii mahuma bitattee fayyadamtoo taate qarshiidhaan yoo fayyadamtu taate qarshiilee daddafee fixa kan kuufamaa hin qabne taate jechuudha. Haga laga lixaa aana gullisootti dhalate ka guddatte barattuu Obsineet Gaaroma qormaata ba'umsa yuunivarsiitii barkanaa yeroo jalqabaaf kennamirraatti qabxii olaanaa galmeessite. Qormaata kennamuun isaa gaafii hedduu kaasaa turkanaan milkaa'u isirraatti Hamza Hussein dubbise. Jalqabbii milkaa'ina koo waaqayyoodha itti fufee mo'anis dirqama irra jiru barattuu waan hin ta'eef dubbisaan ture qormaata barattoonni fayyaa jalqabuma qormaata qabne waan ta'aniif kanaafuu eebbifamni kaanii dirqama gara dirree hojiitti bobba'uudhaaf qormaata fudhachuu qabna. Kanaafuu qormaatichaaf of qopheessaan ture irratti immoo kuni dhufee jennaan immoo ittuma cimee dubbisee jechuudha. Maal baratteeti? Ani nursingii baradhe. Carraa hojii fi barnootaa yuunivarsiitii Rift Vaalii siif kennee ati akkamittiin ilaalte? Carraa hojii fi barnoota isaanii kennanii haala gaariin simadhee fudhadheera natti toleera baay'een gammade. Duraan yuunivarsiitiin kun waan si abdachiise qaba amma barnoota keetiin akkam turte? Amma barumsa sanatti jalqabnuyyuu barattuu cimtuun ture qabxiin qabu gaariima ture jechuudha. Akka biyyaatti tokkoffaa faanan ta'a jettee wanta kana eegdee faa beektaa? Tokkoffaa nan ta'a jettee yaaddee beektaa? Barnoota kutaa gadiirraa kaasee barnootaan sadarkaa keessa ba'aa dhufe kanaafiyyuu nan abdadhan ture waaqayyoon nan abdadhaa ofii koos dandeettii koos nan abdadhan ture kun akkanaaf nan amanan ture. Qormaati kun akkam ture barattoonni sodaatanii turan ittiyyuun dhiyaannu kan jedhu fa'aa turaniiru ijoo dubbii ture akkamitti ilaalte akkam ture? Qormaati kun laagaa amma sinum barattoonni fayyaa silumayyuu qormaata lazeenshaala egzaamiidhaaf qophaa'aa jirra waan ta'aniif nuti silumayyuu dirree hojiitti ba'uudhaaf kan hin fudhanne waan ta'eef jalqabumaa kaanii nuuni yeroo waggaa tokkoffaa kaanii barachuutti kaanee sammuun keenya kana beeka waan ta'eef yeroo sunumaa kaanii dubbisaa turre nuuni nuufi akka dipaartimentii keenyaatti qormaanni kun nuuf haaraa miti. Kanaafiyyuu egziit egzaamiif qophaa'uunis nutti nuulfaannee jechuudha nuun barattoota fayyaatti. Nuun kan baranne irratti qoramne warri isaanis akkasuma natti fakkaata akka dipaartimentii isaaniitti qoraman natti fakkaata. Ani waaman baradheen qorame akka kootti jechuudha. Kanaan booda maaltu si eeggataa amma maalirra jirta? Ammaa fi maree marran jira carraa barnootaaf carraa hojii naa kennaniiru maree marran jira jechuudha. Obsineet guddaa galatoomii BBCtti dhiyaattee qabxii argatte irratti yaada kee waan nu biraan geesseef galatoomi. Isinillee carraa kana naa laattanii na sossiisuu keessanii guddaa galatooma. Warra qormaata ba'umsaa dhaabbilee barnoota olaanoo fudhatan keessa qabxiittiin darbuun danda'amu ka galmeessan harka dhibbaa keessa 40 ta'uu isaa ministeerri barnootaa ibsa kenneen beeksisee ture. Itti dabaluun barattoonni immoo qormaata ba'umsaa barbaachisan galmeessisanii hafan jijaja'an irra deebii fudhachuu akka danda'an deetaa ministeera kun himan. Haa ta'u malee irra deebii fudhachuun ibsamullee yeroo meeqaaf akka fudhatamuun danda'amu hin eeramne. Yuunivarsiitii Finfinneetti qo'annoo barnoota keessatti Profeesar Gargaaraa Kataan Dr. Firdiisa Jabeessaa yaanni qorumsa ba'umsa kennuun wayita dubbatamu kaasee galtee isaanii dhiyeessuu fi yaalanii carraa dhabuu yaad BBCf kennaniin himan. Ammallee
ammallee qorumsa kan kennu dura wantoonni hojjetamuu qabu jiru jedha. Nuti egaa yeroo jalqabaa dura waraqaa dhiyeessuuf yaallee turre dura isaanis hin dhiyeessitu jedhanii ture gorsa kenninanne turre qorumsi nammaa kun ikkoo qorumsa dhumaati sameetiif egzaamineeshiniidha malee formaatiif egzaamineeshinii miti kan qulqullina fidu immoo formaatiif egzaamineeshiniidha barnootadha kan barbaadamu ikkoo barachuudha kan godhame sameetiifidha namni kun hin darbamoo hin kufaadha murtoodhaaf malee kun akka sirrii hin taane yeroo sana waraqata keenya ilaalanii kan nutti hin hiiqina nutti hin dhiyeessina nu gorsiina jedhanii nurra ofirraa nu fageessanii malee kun sirrii miti. Fakkeenyaaf amma ministeerri barnoota yuunivarsiitii barattootni yuunivarsiitiidhaa bahuu isaaniitiin dura gahanii bahaa jiru moo gahanii bahaa hin jiran isa jedhu adda baasuudhaaf qormaata exit exaamii kana kennaa akka jiru kana gochuun immoo qulqullina barnootaa fiduu fi faayidaa akka qabu amana isin yaadni furmaataa yookaan filannoon biraan dhiyeessitanii maayinni ituusa dhageenye. Yaadni nuti dhiyeessinu dursanii saayikosooshaalii ijoolleen gaafuma galmooftu kaatee waggaa tokkoffaarraa kaatee dhumarratti ani maastiriitu narraa eegama qorumsi narraa eegama itti akkaataa sanaatiif qopheessaa dhufti barsiisaanis akkasitti qopheessaa dhufa instituushiniis akkasitti qopheessaa dhufa instituushiniin alakki ani hin qophoofne kana naa guutaa malee yuunivarsiitii Addis Ababaa Piroofeesar Neeqa jiru wajjin hin ga'u jedhee ofiisa gaafata amma garuu waan bakka kun hin taanetti olof sadan waggaa tokko keessatti ka'anii dhuma gochuudha hin taane giraasruutii hojjetamaa dhufuu turedha barsiisaanis immoo barataa korraa waggaa kana yookaan waggaa lamaan kana hin eegama jedhee akkasitti instituushiniin qopheeffachaa hin deemneedha malee qorumsi bayeessumadha garuu qorumsi inni kuni qorumsa dhumaati qorumsi dhumaa immoo murtoodha hin kufee hin darbeedha malee ammam ga'eedha malee qulqullina barnootaa fooyyessuuf utuu hin ta'in aweerinesii uumaa warri kaan of eeggatanii gara fuulduraatti hojjechuu danda'u malee garbiraa immoo kana duuba maaltu jira Itoophiyaa keessadha jira Itoophiyaa is a culture where there is mistrust eenyudha kan kana qopheessu eenyu faatu immoo namni wal amanaayi harka eenyu jira qorumsumti kun anamma citii baastina jechu malee warra hirzii duukaan hojjedha eenyudha kana harka eenyu jira qorumsimti yeroo ammaa kana amma ko tawaasi'oon hin jiru harka eenyu galeera maaltu hojjetamaa jira qorumsimtichuu mataan isaa veeridiitii qaba rileebiliitii qaba eenyu laale nuti keessan jirru dhiisneerra. Qormaata akka kana dhiyeessuun administar gochuun baasii yeroo 4 yeroo 5 namni tokko deebisee akka fudhatu gochuun kun mootummaa irratti baasiin dabaluu akkamitti ilaaltu gama sanaanoo. Risorsiidha namni iyyuu risorsiidha ijoolleen sun mataan ishee magaala tokkotti bakka tokkotti yeroo sana goomana barattee jiraachuu dandeessi yoo barumsa dabarre ta'e kana yaadaa ekspektii gochaa harkaaf miila hidhanii dhaloota ekspektii gochaa akka turani gochuudha gama tokkoon gama biraatiin immoo iyyuu mootummaanuu mataan isaa ofiisaayyuu dinagdeen akka kanaatti akkuma odeessinu miti badaatiin jiru isaanii irrattis caanaadha sadaffaa immoo iyyuu waan nurraan eegamne deddeebinee risorsii baasaa jirra jechaadha kanaaf dhaqee wal amantaatu dhiba tirastiin badaa natti fakkaata dhaloonni kun tirastiin nurraa dhabaa deemaa jira. Ogeeyyii akka keessanii kana waa'een qulqullina barnootaa biyya sana keessa jiru gaaffii waan kaasu waan falmisiisu natti hin fakkaatu yoo akkam ta'e barnootnis bu'aan barattootarraa eebbifamtootarraa argamus wayyaa'uu danda'a. Kutaa qajallaatti ka'utu irra jiraan bari qilleensa irratti gubbaarratti wanti ati baay'ee fidduu hin jiru qulqullinni barnootaa kama sadiitiin ilaalama gama tokkoon gama galteedha inputiidha inni garbiraan piroosesiidha inni kaan immoo outputiidha kana keessa irratti ijoolleen kun ilaalamteetti galteen samaraa jiruu fi galteen Addis Ababaa jiru wal fakkaataayi istaandaardiin yuunivarsiitootaas wal fakkaataayi isa sana irratti hojjechuudha dura yookaan wal qixxeessuudha yookaan immoo istaandaardii digirii wal caalchisuudha biyyoonni tokko maal jedhu asooshiyet digirii jedhaniillee kan laataniin jira amma kanuma piroofeesariin Addis Ababaa yuunivarsiitii barsiisee fi kan digirii holderiin tokko barsiisee waluma qixxee fatanaa jirra yookaan fatanichi natama ta'a yookaan forjidii ta'a yookaan waa tokko godhameeti malee namni darbaa jedhanii hin eegamu iddoo tokkotti yoo ta'e maaliif barsiisaanis barbaachisaadha. Inni garbiraa sadaffaan barsiisaa irratti hin hojjenne barsiisaan hojiin koo kuni hojii na amansiisuudha hojii na boonsuudha nan hojjedha jedhee baay'ee irratti hin qopheessu jireenyaaf olii gadi kaata barsiisaan baay'eensaa waanuma daabbootiin argatudha kan inni olii gadi kaataa jiru kanaaf barsiisaa irratti hojjechuudha hamilee isaa cimsuudha jireenya isaa fooyyessuudha inni garbiraan liidarshiippiin yeroo baay'ee ibidda dhaamsuu irratti kan gireessan barreessani malee konfitensii kana namni hoogganaa jiru hin jiru lammaffaa immoo maadha waan akka kanaa kana caljettee ati ol sassaabiidhuma akka biyyaatti seentaraalaayizii gochuutu ta'e diseentaraalaayizii gootee akkaawuntabiliitii wajjin gadi buusta waa hunda ol funaananii dhuma garatti tarsa'aa jiru warri timirti ministeerii warra gubbaarra tarsa'aa jiru hojii hiiksisaa jiru yuunivarsiitoota diseentaraalaayizii goota abbaa qabaa mikkoo kililoonni maal hojjetu kililoonni koo bushu amma koo gara sirna waan isaa qabsoodha sirna kana balleessuudhaaf heera mootummaa mormuudha waan ishee keessan dubbatamne malee kanaaf diseentaraalaayizii gochuudha akkaawuntabiliitii gaafachuudha. Gaafilee dhimkan irratti kaan irratti yaada kennan aangaa'ota ministeera barnoota qunnamnee beelamnuu qaban